nagayaaf rahmanni inni rabbii guddaa irra haa jiraatu musliimoota hundaa. nagayaaf rahmanni inni rabbii guddaa irra haa jiraatu musliimoota hundaa. bismillaahi jedhee ergaa koo jalqaba shabaabaan muslimaa dhaamsa siniif qaba. dhaamsi kootis kana yoo na dhageessanii anaa dabalatee hundumti keessanii osoo addan qoodii dhiiraaf dubartiini miseensa muslimaa warri taane marti. anaa fi atilleen warriin dargaggeessa dargaggoo muslimaa jaarraa kana keessa mee ofaa ilaallu nutu akkam jirra nuuraa islaamummaa rabbiin fuudhe nurraa. nuuraa islaamummaa rabbiin fuudhe nurraa. daangaa rabbii cabsuun karaa irratti yaane saahibaa shayxaanaa hundi keenya taane. muuziqaan jaalalaa zikrii keenya ta'e faasidni baay'ate addunyaa wal ga'e. kamrii dabalate arsuu fi qama'uun ifaan biraa deeme dukkanaan dhama'uun. fakkeenya godhatte nasaaraaf yahuda ummataa jallataa jaraa qalbiin duudaa. nutoo seera qabnaa diinii keenyan bulla ati jara laalte maaliif deemta qullaa. osoo ifaa qabnu dukkanaa filanne fedhii ilbiis guutu gamtaadhaan simanne. har'a fataa jenne yeroof yoo gammanne tasaa duuti dhufti gaafa san salphanne. onlaayinii korraa daataa kee banatte kaayoo islaamummaa hundumaa dagatte. haraama daldaaluun kan hojii godhatte rabbiin si argaa jira namaas yoo dhokatte. meeqa gowwoomsite karaarraa tambifte kabajaa irraa fuute meeqa moo salbifte. nagayaaf rahmanni inni rabbii guddaa irra haa jiraatu musliimoota hundaa. nagayaaf rahmanni inni rabbii guddaa irra haa jiraatu musliimoota hundaa. yaa shamarran muslimaa maaliif akkas taate kabajaa mulqattee karaarratti baate. ni'maa hunda caaltu rabbiin si badhaase maaliree rakkinni karaarratti si baase. maaf tahuu filatte saahiba ilbiisi karaan kun sin baasu lakkeef irraa dhiisi. har'a shawwadamte asiif achi fiigde kabajaa kee guddaa durriyeedhaaf kennite. boruu ni gaabbitaa kasaaruu kee barte of duuban deebitu carraan si dabarte. maaltu si dhamaase osoo qabduu diini muslimaa taasise si uume rabbiini. fakkeenya godhatte nasaaraaf yahudaa ummataa jallataa jaraa qalbiin duudaa. nutoo seera qabnaa diinii keenyan bullaa ati jara laalte maaliif deemta qullaa. akkasiif laaffisuuf rabbii kee kadhatte daandii qajeellumaa ganamaan qabatte. faashina yahudaa hundumaa tuffatte mallattoo muslimaa jalbaaba uffatte. rabbiin si badhaasa
abbaa manaa gaarii yeroo gabaabdutti kan hin qabne xaarii karaan biraan jiru kanuma siif wayyaa fakkeenya godhadhu Khadijaaf Sumayyaa lakkiyaa dargaggoo lakkiyaa shabaabaa lakkiyaa shabaabaa jireenyi lafarraa baay'isee gabaabaa shayxanni beekeera manni isaa azaabaa kanaaf nu dhamaasee kararra nu dhaabaa barakkanan turre shabaabni islaamaa kan gaaddisa taa'u gaaf guyyaa qiyaamaa dargaggoon jannataa saahiba qur'aanaa shayxaanni sodaadhaaf kan hin deemne faanaa kan halkan dukkanaan masjidaatti deemtu salaata hundumaa jamaadhaan salaattu faayidaaf osoo hin taane rabbiif wal jaallataa kan rabbiin kaadhimeef misirroo jannataa fedhii kumaatamaa rabbiif jecha obsee karaa rabbii irratti dafqamee qacobsee fakkeenya godhanne isarraa waa barraa guyyaa keenyan beeknu tasa duune tarraa Abubakar Usumaan Aliyiif Umarii fakkeenya godhadhu isaan irraa barii Hamzaa fi Khaalid faa kan seenan dubbatu haqiiqaa ol taasisuuf kan garaan gubatu diinaa hamilee cabsu kan dadhabsiisanii ifaa islaamummaa kan nuuf qabsiisanii rabbiin nu haa godhuufu rijaala akka jara ofiif shahiidanii kan nuuf baasan karaa an beekumsan qabu wallaalan katabe rabbiin naaf haadhisuu yoon kararraa dabe yoo haasofni kan koo isin cabse qalbii afwannaaf jedhaa obboloowwan rabbii yoo haasofni kan koo isin cabse qalbii afwannaaf jedhaa obboloowwan rabbii